hawaasa sooshaal miidiyaa viidiyoo irraa kana keessatti jechaa fi hiikaa jechaa hawaasa garaagaraa iddoo garaagaraa keessatti fayyadaman kan hiikan isaatii fi haalli isaa waliin hin gidne tokko waliin ilaalla. Abbaa garaa hawaasa garaagaraa keessatti iddoo yeroo garaagaraatti yeroo fayyadaman agarta. Garuu hiikaa fi jechi kun yeroo hunda waliin gitu. Hiikaa fi jechi kun wal gituu dhabuu isaati yeroo hedduu na ajaa'iba ture. Garuu guyyaa tokko saahibni kiyya tokko haala tokko keessatti abbaa garaa naan jedhe. Ajaa'ibeetiin abbaa garaa jechuun maalii jedheetiin gaafadhe. Innis akkuma yaada hawaasaa keessa jirutti abbaa garaa jechuun nama garaaf bulu jechuudhaan naaf deebise. Achirraa ka'uun egaa erga inni naaf deebiseen booda bar saahiba kiyya nuti hundinuu abbaa garaatiin jeen. Namni hundinuu abbaa garaa ta'uu isaati akkamitti naan jeena gaafate. Anis akkana jechuun hin deebiseef. Wanni lafaa fi gaaramee qaxxaamurruuf aduudhaan gubannuuf wanni roobaa yookaan bokkaa akkasuma qordhaan rukutamnuuf wanni nama nu beekuu fi nama nu hin beekneen tuffatamnuuf boolluma garaa kana guutuudhaaf hin jeen. Kanaafuu namni hunduu bitamaa garaati jechuudha. Garaadhaaf bitamaa jechuu kiyya. Yoo dhugaa dubbanne dhugumatti dhiira meeqa kan gadi jechisiise, dhiira meeqa kan mogolee cabse, dhiira meeqa kan mataa gadi qabe. Boolluma lama. Boolli lameen boolla garaatii fi boolla gammachuu, boolla raahaadhaa ta'u walumaan beeynu sanii jechuudhaan hin xumureef. Duuba hawaasa sooshaal miidiyaa mee gaafii isin haa gaafadhu. Gaafiin tiyyees abbaa garaa jechuun akka yaadaa fi ilaalcha keessanitti arrabamu faaruudha. Komantii keessan yaada keessan komantii jalatti nuuf barreessaa.